Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Asaba tiksuuf Asmaraa akka hin dhabne jiran qondaalli waraana olaanaa ammaa ambaasaadara Keeniyaa Jeneraal Baacaa Dabalee akeekkachiisa kennan. Mootummaan naannoo Sumaalee hidhattoota bobbaasee Mooyyalee hanga naanna'ee dhufee mi'eessoo gahutti uummata buqqisee lafa Oromoo gaafa qabatu mootummaan callisnaan dhimma magaalaa Dirre Dhawaa irratti immoo sadarkaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad dhiifama gaafadhu jechuu irraa gahan jechuudha. Kutaalee hawaasaa naannoo Oromiyaa garaagaraa ibsanitti jiru. Oduu biyya alaatiin Chaayinaan misaa'ilaa saffisaan boca jijjiiruu kan sirna ittisa Ameerikaa cabsuu danda'u hojjechuu beeksifte. Ashama harka fuunee akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhee isinitti himaa kanan gammaa isinitti hime hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Osoo immoo gara bal'ina oduu keenyatti isin dabarsine miidiyaa keenya warri maatiin ta'in maatii ta'a jechuudha. Subscribe gochuun nu faana ta'a. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Asaba tiksuuf Asmaraa akka hin dhabne qondaalli waraana olaanaa ammaa ambaasaadara Keeniyaa Jeneraal Baacaa Dabalee akeekkachiisa kennan. Isaayyaas Afeworqii Asaba tiksuuf Asmaraa akka hin dhabnee fi of eeggachuu qaba jechuudhaan Jeneraal Baacaa Dabalee dubbataniiti jiru. Yeroo sana namni isinitti dubbate hin jiru amma garuu Asab deebisuufis karoorri kaa'amee jira jechuudhaan kan aangorra jiru qaama dhaloota kanaati. Kanas immoo uummanni Itoophiyaa guutuun fudhatee jira jechuudha Jeneraal Baacaa Dabalee dubbataniiru. Gaafiin jiru Asab keenya ta'uu isaa osoo hin taane akkamitti deeffannaadha. Asab immoo eega humnaan fudhatame wanti humnaan fudhatame immoo humnumaan deebi'a jechuudhaanis ibsaniiru. Garuu humnaan duubatti hin deebinu kanaan mannammoo mootummaa waliin tumsuudhaan waan jechuudhaan dubbataniiru. Dhimma sosochii Shaabiyaa yeroo ammaa siyaasaa keessoo Itoophiyaa keessatti raawwachaa jirtu Jeneraal Baacaa Dabalee kaasanitti jiru. Shaabiyaan humna keessoo hidhachuudhaan akka dhabduu gaafachuu yoo hin taane ammoo dhimma yerootti ofirraa ittisaa jechuudhaan dubbataniiru. Kana malees immoo Jeneraalichi Eertiraa akkamitti akka qabsoonyu nu beeku. Asaba keenya yeroo jennuun immoo mootummaa Eertiraa mirga abbaa biyyummaa keenya sarbuu beekuu isaa dirqama isaa ta'us ibseetti jira. Mootummaan naannoo Sumaalee hidhattoota bobbaasee Mooyyalee hanga naanna'ee dhufee mi'eessoo gahutti uummata buqqisee lafa Oromoo gaafa qabatu mootummaan callisnaan dhimma magaalaa Dirre Dhawaa irratti sadarkaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad dhiifama gaafadhu jechuu irra gaha jechuudha. Kutaalee hawaasa naannoo Oromiyaa garaagaraa dubbataniiru. Namoonni yaada isaanii kennan naannoon Sumaalee duraan magaalaa dhuma Dirre Dhawaatu hin geessu jechuudhaanis ibsanitti jiru. Shirri wayyaanee naannoo Sumaalee magaalaa Dirre Dhawaa akka daangessu taasifamu eeraniin naannoon Sumaalee immoo carraa kana fayyadamee sadarkaa magaalaa Dirre Dhawaa kooti jechuu irraa akka geessibsaniiru. Dhaloonni naannoo Sumaalee magaalaa Dirre Dhawaa jiraatan walakkaa uummata Oromoo achi jiraatu otoo hin taane kootaa qixxee Oromootiin kennameef dabarfamee kantiibaa ta'e jechuudhaan dogongora hamaa akka teessibsaniiru. Dogongora kana irra dhaabbatanii amma immoo keessa darbanii Dirre Dhawaan keenya ministeera muummee dhiifama nu gaafachuu qaba jechuun ibsanitti jiru. Mootummaan naannoo Sumaalee hidhattoota bobbaasee dhiheenya kana magaalaa Dirre Dhawaatti dubartoota ulfaa dabalatee namoota nagaa fixuu isaas ni yaadatama. Qaamni gocha kana seera qabeessaan hanga ammaa hin jiru jechuunis ibseetti jira. Naannoon Sumaalee waan bara wayyaanee gochaa turte itti fufuun hidhattoota bobbaasee lafa Oromiyaa Mooyyalee hanga mi'eessoo saamutti jiraachuun himaniiti jiru. Kuni marti gaafa ta'u immoo mootummaan Oromiyaa hafuura dhokfatee kan jedhu namoonni yaada kennan mootummaan federaalaa kan ministeera muummee Abiyyi Ahmad hooggansaa otoo uummanni hidhattoota naannoo Sumaalee bobbaasuun qe'ee isarraa dhumaa jiru cal'isuu ilaaluun filataniiti jiru jechuunis ibsaniiti jiru. Babal'ifattoota lafa naannoo Sumaalee kanaan immoo aantonni magaalaa Dirre Dhawaa biyyi guutuun lafa Oromoo ta'uu beekuudhaan ministeerri muummee lafa Oromooti jennaan dhiifama gaafadhu jechuudhaan salphina guddaa akka teessibsaniiti jiru. Aangoonni biltsiginnaa Oromiyaa salphina kana ufumaa ofitti fidanii uummanni qeeqii isaa irratti akka salphatuuf arrabsuu taasisaa jiraachuus eeranitti jiru. Ulaan galaanaa faayidaa dinagdee hedduu qabuun alatti dhageettii addunyaa irratti qabu guddaa ta'us hayyoonni dubbatan. Gaafiin ulaa galaanaa argachuuf faayidaa dinagdee hedduu akkuma qabu biyya tokko dhiibbaa dinagdee sadarkaa idil addunyaatti qabdu akka guddisu hayyoonni yuunivarsiitii Walaayitaa Sooddoo damee kanarratti qorannoo taasisan dubbatanitti jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa abbummaa qabaachuu ishee madaallii kamiinuu gaafii seera qabeessaa fi seeraa waan ta'eef deebii sirrii argachuu qaba jechuun hayyoonni ibsan. Ulaan galaanaa carraa investimentii kallattii babal'isuu gamatti daangaa biyya tokko kabajamee akka jiraatus qooda olaanaa qaba jechuunis ibsanitti jiru. Itoophiyaan daba itti xaxamee fi miidhaawwan garaagaraa ulaa galaanarraa akka fagaattu haalli itti godhame baay'ee nama gabbisiisas jechuun ibsaniiru.
Mootummaan amma ajandaa abbummaa ulaa galaanaa barootaafis gaabbii ture dhimma jiraachuu gochuun hawaasa addunyaa akka hubatu gochuu qaba jechuunis ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa hayyoota yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo waliin turtii taasiseen gaafii abbummaa ulaa galaanaa Itoophiyaa gaafateen madaalliin kamiinuu gaafii seera qabeessaa fi sirrii waan ta'eef deebii sirrii argachuu qabu jechuunis ibsaniiru. Yuunivarsiiticha keessatti immoo barsiisaa fi qorataa kutaa barnoota seenaa fi bulchiinsaa hambaa Dr. Abshol Shirkoo gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaa gaafattee dhugaa qabatamaa jiru seera qabeessaa fi gaafii ifaan dhiyaate ta'us dubbataniiru. Gaafiin abbummaa ulaa galaanaa dhimma jiraachuu ta'ee seera qabeessummaa seenaa fi teessuma lafaa bu'uureffachuun fayyadamaa waloo akeekkachiisuun kan ka'e waan ta'eef immoo deebii sirrii kennamuufii qaba jechuunis ibsan. Kutaan barnootaa dhimma lammummaa fi naamusaa yuunivarsiitichaa barsiisaa fi qorataa barnoota nagaa fi tasgabbii Wandimmoo Addee Itoophiyaa waggoota 30 oliifis ulaa galaanaa dhabdee turuu ishee rakkoo guddaa akka ta'es ibsaniiti jiru. Sababbiin Itoophiyaan ulaa galaanaa diimaa addaan cittee rakkoo tokkollee akka hin qabne ta'uun isaa hunda keenyaafis gaafii ta'us ibsaniiti jiru. Gaafiin ulaa galaanaa argachuu faayidaa dinagdee hedduu akkuma qabu dhiibbaa guddaas qaba. Biyya tokko sadarkaa idil addunyaatti qabdu akka guddisuuf hayyoonni cimanii dubbataniiti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaata. Amma oduu biyya alaa isinitti hima. Chaayinaan misaa'ilaa saffisaa boca jijjiiruu kan sirna ittisa Ameerikaa cabsuu danda'u hojjechuu beeksifte. Chaayinaan gosoota teknoolojii waraanaa haaraa madaallii ittisa addunyaa jijjiiruufis dandeettii qaba jedhamee galmaan ga'uufis ishee guyyoota darban keessatti beeksifteetti jirti. Moodelli misaa'ilaa haaraa kun dandeettii addaa sheeppii shiftii kan qabuu fi yoo ta'u saffisa guddaadhaan osoo balali'uu boca kan jijjiiratus ibsameera. Misaa'illi kun saayintistoota waraana Chaayinaatiin kan hojjetame yoo ta'u baallee harkifamuu danda'u kan qabudha jechuun ibsame. Misaa'illi kun saffisa guddaadhaan yeroo balali'u akka barbaachisummaa isatti baallee isaa gara keessoo yookaan immoo gara alatti dachaasuudhaan boca qilleensaa isaa battalumatti jijjiiruufis danda'a jechuunis ibsameetti jira. Ameerikaan ji'a tokko keessatti gaazii uumamaa dhangala'aa meetir toonii miliyoona 10 erguun biyya jalqabaa ta'uun himameera. Ameerikaan ji'a tokko keessatti gaazii uumamaa dhangala'aa meetir toonii miliyoona 10 erguudhaan rikoordii addunyaa haaraa galmeessite jechuun himame. Ragaan dhaabbata faayinaansii addunyaa Laand Stock Exchange Group jedhamu wabeeffachuu Reuters akka gabaasetti Ameerikaa ji'a onkololeessaa keessa qofa gaazii uumamaa dhangala'aa meetir toonii miliyoona 10.1 gabaa biyya alatti erguu beeksifteetti jirti. Kuni ammoo gurgurtaa ji'a fulbaanaa keessa raawwatame meetir toonii miliyoona 9.1 kan caalu ta'uun himameetti jira. Ameerikaan faayidaa caalmaa qabu kan argachuu kan dandeesseef piroojeektii haaraa 2 jalqabuu isheeti. Gaazii uumamaa dabalataa oomisha waan jalqabdeefis piroojeektiin kun immoo bara 2026 guutumaa yerootti xumuramee biyya gaazaa uumamaa baay'ee gabaa addunyaattis akka dhiyaatu ni taasisa jedhamee eegama. Ameerikaan gaazaa uumamaa ishee gara biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa adda addaatti ni ergiti jechuunis ibsameetti jira. Biyyoonni isheen itti gurgurtu Jarman, Yuunaayitid Kingdom, Jaappaan, Kooriyaa kibbaa, Indiyaa, Ispeen, Faransaay fi Biraazil ta'uus eerameetti jira. Itoophiyaanis naannoo Somaalitti waggaatti leetira miliyoona 100 miliyoona 11 oomishuufis dandeessuu piroojeektii gaazii uumamaa dhangala'aa Ogaadeen eebbisiisuudhaan marsaa lammaffaa ammoo kan waggaatti leetira biliyoona 1.33 oomishuufis humna qabu eegalchiisuu ishee ni yaadatama. Manni murtii Neezerlaandii lammii Eertiraa daddabarsaa suukaneessaa godaantota ba'a Afrikaa keessaa harka qaba jedhame irratti himata banamee gabaafameetti jira. Abbaan alangaa Neezerlaandii nama lammii Eertiraa godaantota Afrikaa ba'a haala suukaneessaa ta'een gara Awurooppaatti geessuu keessatti hirmaachuun Liibiyaa keessatti maatii isaanii maallaqa guddaa gaafachuun himata irratti baneetti jira. Himatamaan kun Tawled Geetiyoon Amaanu'eel Waldaa jedhamuun beekamu bara 2022 Itoophiyaa irraa dabarfame kan kenname yoo ta'u yakka wal fakkaatu murtee itti murtaa'uun himameera. Abbaan alangaa dhimma kun dhaddacha seeraa alaa namoota daddabarsuu Neezerlaandii geggeeffamu keessaa guddaa ta'uu ibseera. Gareen qarqarsa baqattoota lakkoofsa dargaggoota Eertiraa biyyoota baqatanii ba'anii dabalaa dhufu eeruun kunis immoo sababoota tajaajila biyyoolessaa dirqisiisan hojii humnaa miidhaa saalaa fi dararaa Eertiraa keessatti isin mudate jijjiiruuf jechuun gabaafametti jira.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun guyyaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan nu hordoftaniif nu daawwattaniif galata qabdan isiniin jecha warroonni maatii kennan ta'e sabskiraayib laayik sheer gochuudhaan yaada qabdan immoo koomantii irra nuuf kaa'aa isiniin jedha guyyaa gaarii oolaa.